Akkam jirtu kabajamtoota ilmaan Oromoo lammiilee biyya keenyaa nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka ilmaan daawwatu jirtanitti isin akka kabajanii jecha bakkitti argamu mana hidhaa Saudi Arabiyaa Jidda keessatti argamna. Akkuma beekamu nuti lammiileen biyya kana keessa jirru yoo xiqqaate lammiilee baatii 8-9 waggaa fi achii olii keessatti jirrudha. Kanaaf mootummaa biyyannaa yeroo hundi dhuma boonnaa furmaata gammaatti hin arganne caalaa furmaata argannu abdii qabnaa yeroo hundi dhuma boonnaa inni fannu rakkoo keenya dhuma ibsanna inni fannu ammallee inni fannu dhuma ibsanna. Kanaaf ilmaan Oromoo as keessa jira rakkoo keessa jiruu fi dararaa argaa turree fi ammas argaa jiru ammas itti deemaa jiru akka ibsannuuf guddaa yaada uummata keessa jiranii akkasitti gaafannaa. Kanaaf bakka jirtanitti sheer gochuu waan biraa dadhabdan sheer gochuudhaan nu gargaara sagalee nu ta'uudhaan nu gargaara wanta biraa gargaaruu hin dandeenye kana kan gargaartan kabajaan siin gaafa bakka jirtanitti sheer gochuudhaan sagalee kan ta'uudhaan kabajaan siin gaafanna yaada. Kan jiraachaa jiru akka namaatti osoo hin taane akka namaa gadi jiraachuu jira. Maaliif yoo jettan nuti rakkina qabnee fi sababa gartee bilbila dhabuutiin miidiyaattis gara himannuu hin qabnu. Kanaafuu nuti iddoo tokko waraannuu miidiyaa dhabeessuudhaaf carraa akkasiin arganna bilbila guddaadha waan ta'eef nurraa fudhanii kanaafuu bilees warroonni gartee miidiyaa gara kanneen nu keessa ta'e alas sagalee keenya kan akka sheer nuuf taatanii sagalee nuuf qootanii kanaaf asumaan isin gaafanna. Kanaafuu nuti kan jiraachaa jirru akka namaa gadi jirti. Maali yoo jettan nuti nu dhukkubus carraa mana yaalaa argachuu hin dandeenye Itoophiyaa hojjenne asuma dubbisanii kanaafuu nama biraan saba kamuu haa ta'u mana yaalaa ni geessanii isaan iddoo gaarii ni geessanii kanaafuu nuti carraa akkasii argachuu hin dandeenye maaliif ifa qotiin asumaan sagalee nuuf ta'aadha sheer nuuf godha. Nama kamiyyuu warroota gartee miidiyaa fayyadaman biraan nama kamii biraan nu hurgaadha. Waan isaa gadi taphata galatooma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota jirii kanaa siin jira. Wallahi baay'ee takka darratti jira darramnee jira kun uummanni wal qaxxu qutatee jira. Baay'ee takka miidhaa guddaatu nurratti darramaa jira. Nama keenya nama dhukkubatee jiru kan mukayyafa nutti bananii mukayyafa ta'ee kan lubbu cabee kan cilaataa ciisuu kan meeqatu jira. Wantaan nurraa fudhaa jennaan waan biraan haa ta'u nu arrabsani waan isaan nu jedhan qobaan kabaja dhabne naamusarraa baan Aleessan Muhammad deebinee waan biraa takka hin jedhe namni kun hadhaa'ee kabaayii torba gahee jira ka 8 gahee jira amata gahee jira namni hadhaa'ee waan godhu dhabee sammuu isaa irraa bahee jennaan kaleessa deebi'ee namni kun nyaata dhaabne hunduu keenya nyaata dhaabnee dhugachaa biyya keenyatti jenne biyya keenya feenaa wayimmoo nu ajjeesaa jenne waan godhu wallaallee gaafa jennu dhufanii kottee takkaan nu dhaabanii jechuudha dhuga takkaan nu dhaabanii akkan teenya akkan jiraanne nu godhanii nutti namanii ispoortiin hojjechiisee dhabanii jennaan kotteedhaan nu dhaabanii garaadhaan nu daabisee dhabanii jennaan nutumanii gurgurtaa hin jiran irratti raawwatanii humnaan nyaata kan nuti naqanii deeman. Mirgi kan isaaniitii biyyi kan isaaniitii jennee waan goon wallaallee du'aan keenya kan waan goon qabne galgala nyaanna nyaata. Kanaaf adaraa keessan qaama dhimma irraa nu dabarsaa. Miidiyaan gurguddaa miidiyaan sagalee qabdan guutuun keessan adaraa keessan nu dabarsaa isiniin jenna. Mee dhaabicha kaleessa guyyaa guutuu sababa nyaata laganneef mirga keenya gaafachuuf nyaata laganne sana nu dhaabaa oolan akkaataa itti nu dhaabaa oolan uummata akka arguuf isinummaan agarsiisa. Akkatti nu dhaabaa oolan. Miila takkaan. Saabakkitti akkatti nu dhaabanidha. Akkatti nu dhaaban. Akkatti dhaabanne akkatti yoo miila keenya akka lafaan geesse miila keenya akka lafaan geenyaa jechuudha. Shingaadhaan nu dhugamta. Hadiida waan teebaa hadiidni keessa jiru kanaa dhugamta. Kinaamta. Akkasitti karaallee shiin godhan luka tokko qofaadhaan si dhaaban. Karaadhaan lafarra si boqoksiisan. Harka si qabachiisanii ol si kaasanii gadi dhaaban. Kanadhaa mirgi keenya dhiibamee jira. Mirgi keenya sarbamee jira. Utuu biyya qabnu biyya maaliif dhabne? Maaliif mirgi keenya nu sarbamu? Kanaafuu nu birmadhaa. Yaa ilmaan Oromoo nu birmadhaa. Miidiyaan gurguddaa warri sagalee qabdan nu birmadhaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma argaa jirtan mucaan kun dhukkubsataadha. Dhukkubsatuu qofa osoo hin taane qaamotuma mootummaatiin daa'ima xiqqisuu kana maleedha nama miidhaan irra gaheedha. Wallahi jechuudha mucaa kana handhuurri isaallee jechuun walumaa galatti bas waan nama gaddisiisu dubbachuun namatti ulfaatudha. Daa'ima kana qofa osoo hin taane nama ciisuun argitan kana dhukkubsataadha nurraa baasaa jennaan nurraa baasuu didanii haa du'uu inshaallah mooti jedhanii amma haa du'u yoo fedha jedhaniitiin isin feetan dhumaa jedhanii Itoophiyaa yaalan qabdu nuun jedhanii haala sanii mucaan kun bakka kanatti dararamu jira. Mucaa kana laaluudhaaf durallee miidhaan jaran akkuma irra ga'ee jiru garaa isaa akkuma argitan kana kun bakka kana baqaysanii miidhaan guddaan irra ga'ee jira. Mataan isaallee mootummaa Suudiitiin bakka guddaa harka lamaan ol hidhanii dararaa kan turan ta'uu isaati. Akkuma argitan garaa isaa bakka baqaqaa kanallee mootummaa Suudiitiin kan akkana godhan ta'uu isaati isa qofa osoo hin taane namoonni hedduun
miidhaa keessa kan jiran ta'uu isaati. Maan Oromoo kun keessatti wallaahi dhumnee waa tokko jireenyatti hidhamnee ciisuudhaaf ka'uudhaaf akka wallaallee waa tokko nu kaabadee jirra waa karatti baanu karatti kaanu wallaallee fuulduratti waan itti baanu hin beeknu garuu waan isaatti gochuu taananu akkeessatti waa hin taaneen bituuf akkeessatti qoonqoon nu bituuf akkeessatti bishaan nu bituudhaaf waan akkasaa garuu hin beeknu. Kanaaf jechuudha mirgi keenya akka nu eegamee beekta beekta keessa mana keessa akka mirgi keenya eegamee akka mootummaa keenya itti nu himtanii shan nu gootanii akka biyya keenya nu galchitanu isiniin jenna yaa obboleewwan kiyya warri ala jirtanu. Agar ilmi dhiiraa bakka itti duusu beeku bakka itti ka'usu beeku garuu immoo adagaa guddaa keessa jirra. Rafuudhaaf illee nu qabu mataan keenya nu baname sammuun keenya gara booddeetti yoo gallayyuu biyya keenyatti wallaahi fayyadamuu dandeenyu hojjetannee buluus hin dandeenyu jechuudha fakkeenyaaf dhukkuba hamaadhaan qabne kobbirootii qabne akkasitti kunoo wallaahi osoo gallee biyya keenyatti hojjetannee waa dhaabbannee waa kasabannee jiraachuu hin dandeenyu laashofnee jirra dhaabbachuu hin dandeenyu taa'uu hin dandeenyu hiixannee qoonqoo fudhachuu hin dandeenyu akka dadhabnee jirra laafnee jirra ofirraa dhabnee jirra fayyaa dhukkuba biraatii dhukkuba argatii hin beekne rakkina keenya biyyaa baanee akkeetti mirgi keenya dhibamaara waa hin hanne waa hin bunne nama hin tollamne nama ajjeefne waa ajjeefne haali tokko ajjeefne waa biyyaa baanee akkeetti dararamaa jiru nuti riskii barbaadannaadhaaf gambaane fanta shiru wal ardeenaa riskii barbaadannaadhaaf gambaane malee sunnaadhaaf mali waa hanne nama bunne nama ajjeefne nama tollamne fi miti kanaaf jechuudha akka mushar jettanii biyya biyyaa nu geessane ilmaan lammii Oromoos kan beekus kan wallaatu hundumaan nu geessane mootummaa Itoophiyaatiin nu geessane akka biyya keetti nu galchitan nuti jedha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh an beeku sammuun kiyyaa danda'e dubbataan jiru wallahi billahi akkasii akkeetti na baatii kudha lamaati nu amata keenya nu amata keessa haru wallahi qoonqoon nu fite bishaan kun bishaan akka soo giddaa kun kan dhufne bishaan gubaa ke wallahi billahi bishaan kunoo dhaabanii deemuun boolonne jira kan akka soo giddaa bishaan nu fi abbaan kutti guyyaa tokko karaa olii karaa fuudhanii jira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.